Akkam jirtu maatiiwwan Abdii Akaadaamii nagaa keessanii ani nagaa guutii galata Waaqayyoo har'aa baayoloojii kutaa 11ffaa paartii 2 kan waliin ilaallu ta'a. Paartii 2 Impacts of Biology and Technology on Society and the Natural World and Ethical Issues in Biology kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Mata dureewwan gurguddoo lama kan waliin ilaalludha. In today's part, we will see impacts of biology and technology on society and the natural world. Guyyaa har'aa kana kan waliin ilaallu dhiibbaa biolojii fi teeknooloojiin society yookiin hawaasa irratti qabuu fi natural world yookiin environment irratti qabu maal akka ta'e fi ethical issue in biology kan jedhu ilaalla jechuudha. Impacts of biology and technology on society and the natural world kan jedhu kana karaa lamaan ilaalla. Tokko impactii biology in society fi natural world yookiin environment irratti qabu hawaasa irratti qabu ni ilaalla. Itti aansee lammaffaa irratti immoo impactii teeknooloojiin hawaasa irratti akkasumas environment yookiin uumama addunyaa irratti qabu maal akka ta'e ilaalla. Inni lammaffaan immoo ethical issue in biology kan jedhu wantoota ethicsdhaan wal qabatan biology keessatti maal akka ta'an ilaalla jechuudha. Objective of the lesson: by the end of this video you should be able to describe the impacts of biology and technology on society and nature. Kaayyoon barnoota keenya guyyaa irraa impactiin biology yookiin dhiibbaan biology fi teeknooloojiin hawaasa irratti qabu akkasumas uumama irratti qabu maal akka ta'e ibsuu dandeessu jechuudha. And also explain the relationship between biology and technology. Hariiroo biology fi teeknooloojii waliin qaban maal akka ta'es ibsuu ni dandeessu jechuudha. Biolojiin hariiroo akkamii teeknooloojii wajjin qabu, teeknooloojiin hariiroo akkamii bioloojii waliin akka qabaatu ibsuu dandeessu jechuudha. And also determine the negative and the positive impacts of biology and technology on the society and on nature. Akkasumas negative yookiin positive impactii biology fi teeknooloojiin hawaasa irratti akkasumas nature irratti qabu maal akka ta'e adda ni baastu jechuudha. Akkasumas kooziiwwan sababoota negative impactii fi positive impact ta'an adda ni baaftu jechuudha. And also define the ethical issues in biology. Ethical issue biology keessatti maal akka ta'e definition isaa yookiin maal akka ta'e ni ibsitu. And explain ethical issues in medicaments. Ethical issue medicamentiidha wal qabatee maal akka ta'e ibsuu ni dandeessu jechuudha. And as the final respect ethical issues in biology. Ethical issue biology keessatti kabajuu qabdu jechuudha. The first topic is impacts of biology and technology on society and the natural world. Mata dureen keenya inni jalqaba impactii biology fi teeknooloojii hawaasa irratti akkasumas uumama addunyaa yookiin environment irratti qabu maali kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. What are the impacts of biology and technology? Impacting biology fi technology maali kan jedhudha. The impacts of biology and technology refer to factors that pose positive or negative effects on the society and the natural world. Impacts of biology yookiin technology kan jennu dhiibbaa biolojiin yookiin teeknooloojiin kun kan inni bakka bu'u faaktaroota positive yookiin negative effect hawaasa irratti akkasumas uumama addunyaa irratti yookiin environment irratti dhiibbaa geessisan kan bakka bu'uudha jechuudha. Impacts of biology and technology on society and the natural world kan jennuun kun. And also the advancements of biological information and the technological device can highly influence or control the societal and natural world. Advancement in biological information fi technological device yookiin material technology highly influence jechuudha. Highly influence akkasumas society yookiin hawaasa akkasumas
uumama yookiin uumama addunyaa yookiin environmentii kana control kan godhedha jechuudha yookiin immoo to'annoo isaatiin jala kan galcheedha jechuudha. Advancement guddinni biological information guddinni technological device hawaasa irratti haali influence gaggeessaa jechuudha. Akkasumas immoo to'annoo isaatii jala taasisaa jechuudha. Akkasumas uumama addunyaa yookiin environmentii kana to'annoo isaa jala taasisaa jechuudha. Teknooloojiin devicein guddachuunsaa biological information guddachuunsaa uumamni addunyaa akkasumas society'n hawaasni to'annaa isaa jala akka ta'u taasisaa jechuudha. Impacts of biology on the society and the natural world kan jedhu ilaalla. Inni kun dhiibbaa bioloojiin hawaasa irratti akkasumas environment irratti qabu maal akka ta'u ilaalla jechuudha. It refers to the effects arising from the advancement of biological knowledge and innovation. Innis advancement biological knowledge yookiin innovation dhiibbaa inni hawaasa irratti akkasumas environment irratti geessisu kan ibsudha jechuudha. Isa kanas bakka lamatti hirree ilaaluu dandeenya. Positive impact and negative impact. Many positive impacts of biology, for example, ensuring food security as a result of increase in productivity. Wabii nyaataa mirkaneessuuf akkaataa kamiin wabii nyaataa mirkanaa'aa kan jedhu yoo fudhanne oomisha guddisuudhaan yookiin callaa guddisuudhaan wabii nyaataa mirkaneessuun ni danda'ama jechuudha. Inni kun positive impact biology jechuudha. And also medicine and disease treatments have resulted in improved health and longevity. Medicine waan garagaraa develop gochuun akkasumas disease treatment waan garagaraa develop gochuuf fayyaan namaa akka eegamu akkasumas immoo umrii dheeraa namni akka jiraatu fakkeenyaaf vaaksiinii develop gochuudhaan vaaksiinii develop gochuun kanneen akka dhukkuboota koleeraa mislasii fa'aa daa'imman irraa to'achuun ni danda'ama jechuudha. Akkasumas disease treatment waan garagaraa develop gochuun kanneen akka HIV kaansarii to'achuun ni danda'ama jechuudha. Medisinii fi vaaksiinii develop gochuu keessatti biology positive impact qaba jechuudha. And also achieving better supply of energy and clean water. Better supply energy argachuu, energy gaarii argachuu akkasumas clean water bishaan qulqulluu bishaan dhugaatii qulqulluu argachuu microorganismotatti fayyadamuudhaan microorganismonni bishaan akka qulqulleessan taasisuudha. Inni kun positive impact biology jechuudha. And also an increase in industrial production due to microbial action. Oomishni indaastirii akka guddatu taasisuu keessatti microbial action yookiin microorganismota itti fayyadamuudhaan oomishni indaastirii akka guddatu taasisuu keessatti biology positive impact qaba jechuudha. Fakkeenyaaf daabboo oomishuu keessatti bireedii akkasumas alkooliik bevereejii waan garagaraa oomishuu keessatti yeestiitti gargaaramuudhaan microbial actioniidhaan industrial production dabaluun ni danda'ama jechuudha. Inni kunis positive impact biology qabudha. And creating antibiotics to treat bacterial infection. Infection waan garagaraa antibiotics create gochuudhaan to'achuun positive impact biology hawaasa keessatti akkasumas natural world keessatti qabudha jechuudha.
And the next is negative impacts of biology. Some examples are here. Biological weapon production and use destroy natural world. Asirratti kan nuti ilaallu negative impact biology qabudha jechuudha. Biological weapon production and use destroy the natural world. Biological weapon production jechuun organismoota harmful ta'an, harmful organismii warra ta'an laboratory keessatti horsiisu gara environmentitti gadhiisuudhaan biological weapon gaggeessuun inni kun negative impact dha jechuudha. Akkasumas biyyi tokko harmful organismii kan ta'e laboratory keessatti oomishuudhaan gara biyya biraatti erguudhaan biological warfare gaggeessu jechuudha. Inni kun addunyaa kanarratti baay'ee sodaachisaa wantoota ta'anidha jechuudha. Negative impact biology jechuudha. And also practicing a predetermined limit to have only boys XY males and avoid XX females of child sex chromosomes. Yaaliwwan XY male qofti yookiin chromosomiin male qofti akka jiraatu yookiin immoo chromosomiin XX female akka badu taasisuun dhiirri qofti akka dhalatu taasisuun inni kun negative impact dha jechuudha. Society keessatti effectin inni qabu shamarran akka hin dhalanne yookiin shamarran akka hin jiraanne taasisuu keessatti gahee qaba jechuudha. Akkasumas daa'imman isaanii dursanii yeroo pregnancy sex isaanii adda baasuun inni kun negative impact dha jechuudha. Also affects the society and the natural world will lead to the loss of female. Female akka hin jiraanne taasisaa jechuudha. Chromosomiin XX kun akka badu taasisuu jechuun female akka hin jiraanne yookiin male qofti addunyaa kanarra akka jiraatu taasisuun negative impact biology jechuudha. And here impacts of technology on the society and the natural world. Asirratti kan nuti ilaallu impact yookiin dhiibbaa teknooloojiin society irratti yookiin hawaasa irratti fi environment irratti qabu kan ilaaludha jechuudha. Technology is part of everyone's life. Technology jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti gahee qaba jechuudha. Wantoonni nuti mana barnootaa keessatti, fayyaa keessatti, iddoo kamittiyyuu teknooloojiitti gargaaramneeti jechuudha jireenya keenya ittiin jiraachaa kan jirru. And also technological products and their applications in various fields of study have solved societal problems and had a significant societal and environmental impacts. Technological product in oomishniiwwan teknooloojii akkasumas applicationniiwwan fiildiiwwan garaagaraa keessatti rakkoowwan hawaasaa garaagaraa ittiin furuuf akkasumas environmentii keessatti wantoota garaagaraa ittiin furuuf gahee qaba jechuudha technology. And industrialization and subsequent technological advancements have resulted in the misuse and destruction of our natural environments. Industry'n guddachuun industry'n yookiin technological advancementiiwwan guddachuun karaa qajeelaan kan hin fayyadamne yoo ta'e environment irratti rakkoo fiduu danda'a jechuudha. Environment kana balleessuu danda'a jechuudha. Babal'inni industry environment karaa sirrii hin taaneen karaa qajeelaan kan hin fayyadamne yoo ta'e environment yookiin naannoo keenya uumama addunyaa kana balleessuu danda'a jechuudha. Kanaaf karaa sirrii ta'een fayyadamuu barbaachisaa jechuudha. And also these technologies have damaged our world in two main ways through the pollution and depletion of natural resources. Technologiin kun karaa lamaan addunyaa keenya kana damage yookiin balleessuu danda'a jechuudha. Karaawwan gurguddoo ta'an lamaan balleessuu danda'a jechuudha. Inni jalqabaa pollutionii fi
pollution dha. Taanse kan jiru immoo depletion of natural resource dha jechuudha. Natural resource reduction gochuun yookiin reduce gochuun pollution jechuun faalamadha. Faalamni kun karaa garaagaraatiin ta'uu danda'a. Air pollution ta'uu danda'a. Water pollution ta'uu danda'a. Water pollution and also land pollution ta'uu danda'a jechuudha. Depletion of natural resource kan jedhuun overuse natural resources, overfishing, overconsuming, deforestation of jalatti qabaachuu danda'a jechuudha. Wantoota uumamaan jiran kana conserve otoo hin godhin otoo hin qusatin hamma isaan inni itti kan fayyadamnu ta'e natural resource kun reduce yookiin deplete ta'a jechuudha. Kanaaf deforestation gaggeessuun overconsuming gaggeessuun barbaachisaa miti jechuudha. Natural orchid kana yookiin wantoota natural resource ta'an kana balleessuu danda'a jechuudha. Here example of the impacts of technology on society and the natural world. The first is industrial emission and influences pollute clean air and drinking water. Industrial emission kan jennu wantoota industry keessaa gadhiifaman jechuudha. Kanneen akka gaasii, waste product, liquidiiwwan garaagaraa, dhangala'oowwan garaagaraa kanneen qilleensatti gadhiifaman akkasumas bishaanitti gadhiifamu jechuudha. Inni kun qilleensi akka faalamu yookiin immoo bishaan akka faalamu taasisu jechuudha. Biochemical agents, pesticides and fertilizers cause toxicity and biohazards. Biochemical agent kan jennu substance produced by living organisms such as bacteria, fungi or toxins that can be harmful and used to cause disease to humans or plants and animals. Biochemical agent kan jennu kun substanceota microorganismoota produced ta'anii warra toxic ta'an dhibee kan nama harmful kan ta'an dhibeedha sababa kan ta'an jechuudha. And the pesticides farra qoricha aramaa garaagaraa kan itti fayyadamnu also fertilizers cala guddistuuwwan garaagaraa agriculture keessatti kan itti fayyadamnu cause to toxicity and biohazards. Toxic namatti ta'u jettu toxic akkasumas biohazard dangerous jechuudha harmful humans and humans harmful to human beings. Ethical issues in biology are those issues that arise concerning the rightness or wrongness of using biological discoveries for the health and life of humans. Ethical issue kan jennu wantoota sirrii ta'an yookiin sirrii hin taane argannoowwan biolojikaalawaa keessatti fayyaa namaatiif yookiin jireenya namaatiif kan itti fayyadaman yoo ta'e isa kana bakka bu'aa jechuudha. Ethical issues kan jennu the rightness or wrongness of using biological discoveries for the health and life of humans. It deals with a variety of concerns related to biotechnology, medicine and the environment. Ethical issues kan jennu kun varietiin isaa keessumattuu wantoota sadan kanaa wal qabata jechuudha. Isaanis biotechnology, medicine fi environment faana kan wal qabatudha jechuudha. Relation isaa wantoota sadan kana faana jechuudha. Biotechnology, medicine fi environment faana kan wal qabatudha jechuudha. Biotechnology dhaan ilaalchisee kan inni wal qabatu genetic modification dhaan kan wal qabatu akkasumas cloning and stem cell research dhaan kan wal qabatu jechuudha biotechnology keessatti. Medicine yookiin medicamentiin kan inni wal qabatu nama fudhatanii medical research irratti gaggeessuu fi akkasumas diraagota garaagaraa diraagii harmful ta'e yookiin side effect qabu oomishuudhaan
kan wal qabatu jechuudha. And the environment concerned with moral relationship humans and the natural world environment ida wal qabate hariro namni fi environment qabu kan wal qabatu jechuudha. And also the impacts of human activity on ecosystem akkasumas dhiibbaa namni ecosystem irratti qabu jechuudha. Dhiibbaa namni environment irratti geessisuun kan wal qabatudha jechuudha environment ilaalchise. And so the environment including the rightness or wrongness of using biotechnological information products or device human health and lifestyle and livelihood systems. Wantoota sirrii ta'an yookiin sirrii hin taane biological technological information akkasumas product yookiin device kanneen human health dhaaf yookiin fayyaa namaatiif akkasumas lifestyle namaatiif akkasumas livelihood system dhaaf oolchu jechuudha. And unethical issues are the wrong uses of technology against the rights of humans. Unethical issues kan jennuun immoo wrong uses of technology technology karaa sirrii hin taane namootaaf fayyadamuun kan bakka bu'udha jechuudha. Yookiin namoonni technology kana karaa sirrii hin taane kan fayyadaman yoo ta'e unethical issue jedhama jechuudha. And here also we will see ethical treatments of plants and animals during biological studies. Ethical treatment plantii akkasumas animaalii yeroo biological study gaggeessin maal akka ta'e kan ilaalu jechuudha. Ethical treatments of plants and animals during biological study is a process of subjecting animals and plants to various experiments and rigorous tests. Ethical treatments of plants and animals during biological study kan jennuun kun adeemsa qorannaa biolojikaalawaa yeroo gaggeessinu eksperimentii waan garaagaraatiif of eeggannoo akkamii akka taasifnu kan bakka bu'uudha jechuudha. Ethical treatments of plants and animals kan jedhu kun subjecting animaalii yookiin plantii eksperimentii garaagaraa irratti gaggeessinu isaa adeemsa akkamiitiin karaa sirrii ta'een yookiin immoo of eeggannoo akkamii akka taasifnu kan nutti agarsiisudha jechuudha. And also here ethical treatments of plants ethical treatment plantii maal akka ta'e jechuudha. Yookiin kunuunsa biqilootaaf taasifamu kan akkamii akka ta'e kan ilaalu ta'a jechuudha. Plants are primary producer and feeders for all living organisms. Plant kan jennuun qopheessitoota jalqabaati jechuudha. Primary producer dha. Akkasumas feeders for all living organisms. Organismoota yookiin organismiin hundinuu nyaata kan argatan plant irraa jechuudha. Plantiin nyaata mataa fi kan qopheeffatanidha jechuudha. Adeemsa photosynthesiitti gargaaramuudhaan nyaata mataa isaanii qopheessuu kan danda'anidha. Kanaaf primary producer dha jechuudha. Akkasumas organismoonni biroo nyaata isaanii kan irraa argatan yookiin plantii kana nyaachuudhaan jiraatu jechuudha. And also are properly functioning and decentralized forms without any centralized order providing unit. Plantiin decentralized form dha jechuudha. Centralized order hin qaban jechuudha yookiin brain hin qaban yookiin nervous system hin qaban jechuudha. Decentralized form kan ta'anidha jechuudha. And subjecting plant species to severe life-threatening condition leads to total disappearance of plant species. Subjecting plant species to severe life-threatening conditions leads to total disappearance of plant species. Collecting seeds, berries, roots, leaves, bark, flowers,
for personal uses or medicaments and other purposes, or toothbrushing affect the survival of the plant species and the community that depends on plants. Sanyiiwwan isaanii qilleetti gochuun yookiin walitti sassaabuun bireersi isaanii, hidda isaanii, baala isaanii, damee isaanii akkasumas daraaraa isaanii faayidaa namaatiif oolchuu yookiin qorichoomaaf akkasumas wantoota garaagaraatiif fakkeenyaaf ilkaan ittiin rigachuu fa'aatiin wal qabate wantoota kanniiniif kan oolchinu yoo ta'e pilaantiin sun akka sarvaayiv hin taane yookiin pilaant species sun akka inni sarvaayiv hin taane taasisaa jechuudha. Here unethical treatment of plants asirratti kan ilaallu unethical treatment of plant yookiin kunuunsa karaa sirrii hin taane jechuudha. Kunuunsa karaa sirrii hin taane biqilootaaf taasifamu. The first is testing seeds or berries through destructive rays. Seediiwwan yookiin ija isaanii xiyyoo ta'e fa'aa distract ta'een test gochuun unethical treatmentidha jechuudha. And also cutting tree terminals for experiments. Pilaantii yookiin muka tokko fiixee isaarraa muranii eksperimentiif itti fayyadamuun unethical treatmentidha jechuudha yookiin akka inni guddanne taasisaa jechuudha. Consumption of all seeds and fruits without conservation. Biqiloota yookiin sanyii isaanii akkasumas firuutii isaanii otoo conserving godhin otoo hambisuun hunduma isaa akkuma jirutti nyaataaf kan oolchinu yoo ta'e inni kun unethical treatment of plantidha jechuudha. And unplanned cutting of trees or deforestation. Karooraan ala mukkeen muruu akkasumas deforestation bosona balleessuun unethical treatmentidha. And also burning forest and seedling for farmlands. Bosona gubuun akkasumas sanyii isaanii balleessuun qonnaaf akka ta'u oolchuun unethical treatmentidha jechuudha. Wantoonni asirratti sarraanii argaman kun hundi isaaniitu unethical treatments of plant yookiin kunuunsa karaa sirrii hin taaneef biqilootaaf taasifamu jechuudha. And here we will talk about ethical treatments of plants. Ethical treatments biqilootaaf taasifamu maal akka ta'e kunuunsi inni sirriin isaa karaa kamiin akka taasifamu kan ilaaludha jechuudha. The first one is avoiding harmful plant introduction. Harmful plantii kan jennu pilaantii toksikii ta'e tokko pilaantii biraatti akka inni yookiin immoo inni dhibee qabu tokko gara biraatti pilaantii biraatti akka inni spread hin taasifne adda baasuu jechuudha. Avoiding harmful plant introduction. And also providing appropriate growing condition. Iddoo isaan guddachuu danda'an wantoota guddina isaaniitiif barbaachisu mijeessuuf jechuudha. Biyyoo mijataa bishaan yeroo yerootti kennuufi inni kun ethical treatments of plantidha jechuudha. And also where plant is unethical treatment and important for saving the jeopardized species and conserve for our common futures. Biqiloota keer gochuun treat gochuun akkasumas biqiloota jeopardized species yookiin endangered speciesiiwwan lafa kanarraa baduuf deeman ittiin conserve gochuuf yookiin gara fuulduraatti akka isaan jiraatanis ni fayyada jechuudha. And also ethical treatments of animals in experiments. Ammoo ittaanii kan ilaallu ethical treatment animaaliidhaaf yookiin bineeldaaf yeroo yaalii gaggeessinu taasifamu maal akka ta'e ilaallaa jechuudha. In biological studies, researchers use animals to gain scientific understanding of the world. Researcheroonni biological study yookiin qorannoo biolojikaalaa gaggeessuuf animaalii argatanii scientific isaanii understand gochuuf yookiin scientific addunyaa kanaa sirriitti adda baasuuf animaalii argachuu qabu jechuudha.
The ethical treatment of animals is a moral question of whether it is acceptable to harm animals for scientific research. Moral question is actually ethical treatment in animals in kun gaafii mirgaa ta'ee garuu kan ilaalamuu qabu animaal irratti miidhaa karaa hin geessisneen jechuudha. Karaa animaal san irratti miidhaa hin geessisne ta'uu qaba jechuudha. And also, animals are sentient creatures that have a nervous system, feel painful feeling, emotional stress, and have interest and values. Animal seensi gochuu danda'u jechuudha. Naannoo isaanii seensi gochuu danda'u. Nervous system qabu, feel for painful, dhukkubbiin isaanitti dhagama, emotional stressiin garaagaraa isaanitti dhagama, fedhii qabu akkasumas gatii qabu jechuudha. Given this, it is unethical to harm animals during experiment or rigorous testing. Animal irratti karaa sirrii ta'e yoo kan hin gaggeessine ta'e karaa of eeggannoo ta'een kan hin gaggeessine ta'e unethicalidha jechuudha. And the researchers must reduce impacts of unethical treatments of animals through the 3 R's principles. Researcheroonni impact one unethical ta'an kana reduce gochuuf principloota arrii sadii lafa kaa'anii jiru jechuudha. Those are reduction, refinement and replacement kan jedhamudha jechuudha. Tokkoon isaanii kan ilaallu ta'a. The first is reduction. Reduction aims to minimize the number of animals used in experiments by improving experimental techniques and sharing information. Reduction kan jennu kun kaayyoo reduction kan inni barbaachiseef lakkoofsa animaalii yookiin bineelda eksperimentii keessatti itti fayyadamnu reduce gochuudhaaf yookiin minimize gochuudhaaf jechuudha. Lakkoofsa isaanii hir'isuuf karaa experimental technique improve gochuudhaan akkasumas information share walii gochuun jechuudha. Resultii share gochuudhaan publish gochuun akkasumas careful design and analysis gaggeessuudhaan image kaasuudhaan and also sharing results present ta'ee tokko share gochuudhaan akkasumas publish gochuudhaan jechuudha. Result argame san publish gochuudhaan namni biraa isa publish ta'e san irraa ilaaluu danda'a jechuudha. Animaalii tokko test gochuu yookiin eksperimentii keessatti kan barbaadu yoo ta'e wantoota published ta'e irraa ilaaluudhaan lakkoofsa animaalii eksperimentii keessatti itti fayyadamnu reduce gochuun ni danda'ama jechuudha. Information published ta'e irraa fayyadamuudhaan. And the second is refinement. Refinement is cleansing experiments in a way that enables to reduce suffering of animals using less intensive techniques, better medical care and better living condition. Inni kun animaalii akka miidhamni animaalii eksperimentii irratti gaggeessinu tokko dhukkubbii isaanii hir'isuudhaan akkasumas better medical care taasisuudhaan better living condition taasisuu fi qabna. Better housing taasisuudhaan akkasumas better handling qabannaa keenya karaa sirrii ta'een qabachuu iddoo isaan jiraatan mana isaan keessa jiraatan mijeessuu fi akkasumas better pain relief dhukkubbiin yeroo yaalii irratti gaggeessinu dhukkubbiin akka isaanitti hin dhaga'amne qorichoota kennuu fi and shorter experimentiin nuti irratti gaggeessinu sun shorter time ta'uu qaba jechuudha. Yeroo dheeraa kan hin fudhanne yookiin yeroo gabaabaa keessatti irratti gaggeessuu qabna jechuudha. Inni kun refinement jedhama jechuudha. Better medical care faa taasisuu fi
medical care in barbaachisu taanaan better medical care taasisuu fi better living condition isaanii haala mijataa keessa nyaata barbaadu yoo ta'e nyaata kennuu fi bishaan dhugaatii barbaadu yoo ta'e bishaan dhugaatii kennuu fi qabnaa jechuudha. Animaalii nuti eksperimantiidhaaf itti fayyadamnu sun karaa sirrii ta'e qabamuu qabu jechuudha refinementii kana keessatti. And the third is replacement. Replacement is substituting experiments on animals with alternative techniques using cell cultures instead of whole animals, biosynthesis and computer simulated models. Replacement kan jennuun kun immoo alternative technique fayyadamuudha jechuudha. Yookiin immoo cell culture fayyadamu instead of whole animal cell culture animal guutuusaa fayyadamuu dhiisnee seelii culture gochuun fayyadamuu dandeenya jechuudha. Using mathematical model fayyadamu in vitro experiment mana yaalii keessatti seelii culture gochuun seelirraa gara animaalitti guddisuudhaan gara orgaanizimiitti guddisuun irratti yaalii gaggeessuun ni danda'ama jechuudha. Akkasumas animaalii guutuusaa fudhachuurra seelirraa culture goonee mana yaalii keessatti seelii san guddisuudhaan bakka animaalii san bakka buusnee qorannoo irratti gaggeessuu jechuudha. Replacement jedhama inni kun using fruit flies instead of worms. Bakka wormi fruit fly fayyadamuu dandeenya. Akkasumas using computer programs computer simulated model garagaraa fayyadamu jechuudha. In this section you have learned about impacts of biology and technology on society and natural world and ethical issues in biology. Section kana keessatti kan nuti waliin ilaalle yookiin guyyaa irraa kana kan nuti waliin ilaalle mata dureewwan lamadha jechuudha. Mata dureewwan gurguddoota lamadha. The first is impacts of biology and technology on society and natural world kan jedhu dhiibbaa biology fi technology hawaasa irratti akkasumas environment naannoo irratti qabuu fi ethical issues in biology wantoota ethics ta'an biology faana akka wal qabatan ilaallee irraa jechuudha. Impact kan jennuun kana bakka lamatti irree ilaalle jechuudha. Inni tokkoffaan positive impact fi negative impact jechuudha. Positive impact biology hawaasa fi naannoo irratti qabu maal akka ta'e akkasumas negative impact biology hawaasa irratti akkasumas natural world yookiin environment irratti qabu maal akka ta'ee fi akkasumas technology impact akkamii hawaasa irratti akkasumas environment irratti akka geessisu ilaallee irraa jechuudha. Positive impact biology yoo fudhanne wabii nyaataa mirkaneessuu, food security by increasing productivity oomisha guddisuudhaan and achieving better energy and clean water anniisaa gaarii argachuu akkasumas bishaan dhugaatii gaarii bishaan qulqulluu argachuu and developing medicaments qorichoonni adda addaa akka isaan develop ta'anii fayyaa namaa akka eeganiif yookiin immoo namni umrii dheeraa akka jiraatuuf kan taasisan positive impact dha jechuudha. Akkasumas antibiyootiikonni garagaraa akka oomishamaniif yookiin infekshiniiwwan baakteeriyaa garagaraa to'achuun kan danda'ame positive impact biology jechuudha. And negative impact biology qabu biological weapon kan jedhama. Organismoota harmful ta'an produce gochuudhaan naannootti yookiin environmentitti gadhiisu positive impact. Negative impact biology jechuudha. Akkasumas chromosome XY yookiin boy qofti akka dhalatu yookiin XX female akka badu taasisu akkasumas predetermined sex dursanii kan daa'ima isaanii
yeroo ulfaafaa baruun inni kun negative impacts biologiin hawaasa irratti yookiin environment irratti qabu kan agarsiisudha jechuudha. And the next is technology. Technology yoo kan fudhannu ta'e technology'n dhiibbaa akkamii hawaasa irratti akka inni qabu. Technology jechuun jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti wantoota itti gargaaramnudha jechuudha. Mana yaalaa keessatti kan nuti gargaaramnu technological deviceewwan garaagaraa fayyadamuudhaan dhibee garaagaraa ittiin adda baafamaa jechuudha. Jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti, barnoota keenya keessatti, jireenya nuti hawaasummaa keessatti bakki teekinooloojiin dhabamee hin jiru jechuudha. Teekinooloojii kana karaa sirrii hin taaneen kan fayyadamnu yoo ta'e dhiibbaa qaba jechuudha. Innis akkasumas guddinni teekinooloojii indaastiriiwwan garaagaraa akka babal'atu kan taasise guddina teekinooloojiidha jechuudha. Indaastiriiwwan garaagaraa babal'achuun immoo addunyaa kanarratti yookiin envaayirmentii irratti dhiibbaa kan geessisanidha jechuudha. Innis karaa gurguddoo lamaan envaayirmentii kana daamee gochuu danda'u jechuudha. Inni jalqabaa poolishinii jechuudha. Poolishinii fi naachuraal riisoorsi dipileeshinii. Poolishinii kun eer poolishinii ta'uu danda'a, watar poolishinii ta'uu danda'a, laand poolishinii ta'uu danda'a jechuudha. Poolishinii karaa garaagaraatiin ilaaluu dandeenya jechuudha. Wantoota faalama ta'an, wantoota addunyaa kana faalanii jechuudha. Industrialization irratti hundaa'an. Naachuraal riisoorsi dipileeshinii kan jennu riisoorsii overuse gochuu, overconsumption gochuu, deforestationii fa'aa, overfishingii fa'aa. Naachuraal riisoorsi sun hamma fayyadamnu ol kan fayyadamnu yoo ta'e, kan hin qusanne yoo ta'e, naachuraal riisoorsi dipileeshinii yookiin reduce naachuraal riisoorsii fidaa jechuudha. Akkasumas industrialization indaastirii keessaa ba'u gaaziiwwan garaagaraa influentis ta'an bishaan dhugaatii, bishaan kan faalan akkasumas naannoo keenya qilleensa itti makamu jechuudha. Wantoonni indaastirii keessaa ba'an aarri indaastirii keessaa ba'u dhangala'oowwan akkasumas weestii piroodaaktiiwwan garaagaraa indaastirii keessaa ba'an naannoo keenya yookiin envaayirmentii keenya hin faalu jechuudha. Qilleensa faaluu danda'u, bishaan dhugaatii yookiin bishaan qulqulluu naannoo keenyatti argamu faaluu danda'u jechuudha. Akkasumas baayookeemikaal ajentiiwwan garaagaraa, pestisaayidiin, fertilaayizariin garaagaraa, qorichoonni aramaa akkasumas xaa'oowwan agriikaalcharii qonna keessatti xaa'oowwan calla guddistuuwwan garaagaraa kun faaluu danda'u jechuudha. Toksikiidha yookiin baayoo hazaardidha jechuudha. Namootaaf baayoo hazaardii wantoota ta'anidha jechuudha. Isaanis keemikaal fertilaayizariiwwan garaagaraa agriikaalcharii keessaa gara naannootti gara bishaanitti makamuudhaan dhibee garaagaraa fa'aa namatti fiduu danda'u jechuudha. Baayoo hazaardii namatti ta'u yookiin tooksikii namatti ta'u jechuudha. Kun imbaaktii teekinooloojiin soosaayitii irratti yookiin envaayirmentii irratti qabu kan agarsiisudha jechuudha. We learned about ethical issues in biology kan jedhu kan ilaalle ethical issue biology keessatti ethicsii akkamii eeguu akka qabnu jechuudha. Isa kanas ethical treatments in plants and ethical treatments in animals kan jedhu bakka karaa lamaan ilaalle irra akkasumas ethical treatment animaalii keessatti yookiin lakkoofsa animaalii eksperimantiidhaaf fayyadamnu hir'isuuf pirinsippiloota sanii ilaalle irra innis reduction, refinement and replacement kan jedhu ilaalle irra jechuudha. Barnoonni keenya guyyaa irraa kan waliin ilaalle kana fakkaata.
guyyaa itaan paartii 3dhaan kan wal arginu ta'a. Ammasitti nagaan naa tura. Video kana like, share, subscribe gochuun dagatinaa.